Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo saatalaayitii Itiyoosaat irratti televiziyoonaan as Washington DC irraa gama raadiyoon meetir baandii 22 2531 irratti qophii tamsaasu amma jalqaba. Kibxata guraandhala 15 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aan Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aaf gabaasaalee naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban kan oduu gabaasonni keenya biyyarraa nuun ga'aniif asirraa qindeessanii dhiyeessina yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu. Jalqaba oduu addunyaaf Bafaqaadu. Akka mul'atan oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa ji'oottan ja'an darbanii fi hojiirra oolaa ture guyyaa har'aa kaasuun isaa beekameera. Akka gabaastota VOA Mallaskaachoo Ammahaa fi Galmoo Daawwitii jedhutti murtiin labsicha kaasuu kun kan raggaasifame mana marichaa teessoo 547 qabu keessaa miseensonni 63 yommuu morman miseensonni 21 immoo sagalee kennuurraa of qusataniiru. Miseensonni labsicha kaasuu morman akka jedhanitti yeroo ammaa naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti humnoottan TPLF ittuu lafa qabatanii jiraatanii naannoo Oromiyaa keessatti immoo hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo inni mootummaan shanee jedhee waamu ittuu bakka adda addaa keessatti rakkina uumaa jiranii labsii yeroo atattamaa kaasuun sirrii miti jedhaniiru. Mana maree bakka bu'ootaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigaa gama isaaniitiin mootummaan rakkina nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessa jiru seera idileetiin to'achuu akka danda'u ibsuu isaanii gabaasni Mallaskaachoo Ammahaa fi Galmoo Daawwitii VOA'dhaaf ergan ibseera. Somaaliyaa keessatti rakkina hongee irraa kan ka'e waan hanqinni midhaan nyaataa uumamee fi daa'imman miiliyoonii 1.4 dhabiinsa nyaata gahaatiin kan ka'e miidhamaa akka jiranu ibsameera. Qorannoon dhimma wabii midhaan nyaataa Somaaliyaa ilaalchisee tibbana ba'e akka mul'isetti daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e 300 fi 29,500 bara kana keessa midhaan qaama isaanii jabeessu dhabuudhaan miidhaan isaanirra gahuu danda'a. Lakkoofsi daa'immanii yeroo ammaa mul'achaa jiru kan waggootan darbanii caalaa akka ta'e kan himan bakka buutuun UNICEF Angelaa Kirnii tarkaanfiin atattamaa fudhatamuu baannaan daa'imman 10,000 lakkaawamanu du'uu danda'u. Waggoottan 3 darbanii waan roobni gargar citee tureef keessumaa horsiisee bultoonni biyyattii ofii isaaniitiif ta'e horii isaaniitiif bishaan argachuu waan hin dandeenyeef qe'ee isaanii dhiisanii godaanuudhaaf dirqisiifamaniiru. Kun immoo lakkoofsa namootaan kanaan dura wal waraansa baqatanii jireenya isaanii irraa buqqa'an miiliyoonii 2.9 irratti dabalata kan ta'uudha jedhameera. Lubbuu daa'imman kanaa baraaruudhaaf midhaan nyaataaf qophaa'aa ta'e kaartoonii 100,000 fi 4,000 dhiyeessuudhaaf gargaarsa doolaara miiliyoonii 7 amma ji'a bitootessaa bara 2022tti akka isa barbaachisu dhaabbanni dhimma gargaarsa daa'immanii UNICEF gaafachuun isaa gabaasameera. Gamtaan Afrikaa fi gamtaan Awurooppaa walga'ii kanaan dura waggaadhaan taasisaa turanii fi waggoottan lamman darbee fi sababa koronaatiin addaan citee ture guraandhala 17 fi 18 itti fufuudhaaf murteessuun isaanii gabaasameera. Hoggantoonni biyyoottan ardii lammanii magaala Biraasils keessatti walga'anii waa'ee oomisha talaallii Koovidii, waa'ee nageenyaa, waa'ee haala jijjiirama qilleensaa, haala liqii fi investimentii irratti akka marii taasisan gabaasni Mahammad Yesuuf Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergee ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Hogganni mootummaa Kaanaadaa shofeerota konkolaataa fe'iisaa warreen talaallii COVID-19 wal qabatee mormii kaasanii daandii cufan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii itti fufanii jiru. Mormii torbaanota dura Kaanaadaatti jalqabamee biyyoottan biroo keessattis mul'achuu jalqabe kun keessumaa karaa biyyoottan hidhata diinagdee cimaa qaban Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsiin walitti fidu cufuun isaanii sochii diinagdee irratti rakkina waan fidaa jiruuf aangoo yeroo muddamaa fayyadamuun barbaachisaa ta'uu isaa muummeen ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau ibsaniiru. The police will be given more tools to restore order in places where public assemblies can constitute illegal and dangerous activities. Bakka uummanni walga'utti sochiin seeraan alaa fi balaa uumuu danda'an jedhaman fakkeenyaaf isa akka Ottawaatti karaa jalqichaa ambaasaaddar danquufaa iddoowwan adda addaa weeraruufaa innaa mudatu poolisiin bakka akkasiifaatti nagaa fi tasgabbii akka mirkaneessuuf jecha meeshaan humnaa fi aangoon dabalataa laatameeraa fi mootummaanis iddoowwan dinagdee keenyaa murteessoo ta'an
bu'uura misoomaalee fi direewwan xiyyaaraa addaan ni eega. Sochiiwwan balaa geessisan kamiifuu tasa obsa hin qabaannu. Tarkaanfiin kun kan yeroodhaan murtaa'e kan bakka addaan baafamee beekame qofa irratti xiyyeeffate kan humna barbaachisaa ta'ee fi madaalawaa ta'e fayyadamu ta'uu isaa muummeen ministeeraa Kaanaadaa dabalanii ibsaniiru. Chaansilariin biyya Jarman Olaaf Shuulz wixata kaleessaa erga pirezidaantii Yuukireen Volodoomiir Zeleniskii waliin walarganii haasa'anii booda pirezidaantii Raashaa Vilaadimeer Puutinii wajjin qibxata har'aa walarganii haala waraansaa fi qoqqobbii hambisuu irratti dubbachuun isaanii gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsii fi warreen ishee waliin dhaabbatan Raashaan guyyoottan dhiyoo keessatti haleellaa misaa'ilaa fi xiyyaaraan deeggarame Yuukireen irratti taasisuudhaa fi qophaa'uu ishee himaa jiraatanus Chaansilariin Jarman garuu erga pirezidaantii Yuukireenii waliin mari'atanii deebi'aniis ammayyuu akka karaan banaan jiru dubbataniiru. Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit. Die NATO und die USA haben Russland konkrete Vorschläge gemacht, die wir unterstützen. Dhimma gaaffii nageenyaa Awurooppaa irratti Raashaa waliin marii cimaa geggeessuuf qophoofnee jirra. NATO fi Yuunaayitid Isteets akka deeggaruuf yaadanuuf dhiyeessan. Amma Raashaarraa ejjennoof deebii gama isaanii eegaa jirra. Yaada Chaansileerii Jarman kanarratti gama Raashaatiin battalatti deebiin kenname hin jiru. Volodoomiir Zeleniskii kaleessa haasaa viidiyoodhaan dabarsaniin Raashaan biyya isaanii irratti tarkaanfii weeraraa roobii boriitii jalqabdee akka fudhattu dhaga'uu isaanii ibsaniiru. Odeeffannoo kana eessaa akka argachuu danda'anii garuu hin ibsine. Dubbii himaan ministeera ittisa biyyaa Raashaa Igor Konashenkov ibsa guyyaa har'aa kennaniin shaakalliin waraanaa bal'inaan biyyattii keessatti taasifamaa jiru akka itti fufe ibsanii kutaaleen waraanaa kibbaa fi lixa biyyattii keessatti argaman garuu shaakallii isaanii waan raawwatanii fi gara mooraatti akka deebi'anii galaa jiran ibsaniiru. Karaa biraatiin weerarri Raashaan Yuukireen irratti taasiftu waan hin oolleedha jechuudhaan Yuunaayitid Isteets embaasii isee kan Keev keessa jiru yeroodhaaf cufuudhaan gara magaalaa Liiviv isa daangaa Poolaanditti dhiyoo ta'etti dabarsuu ishee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Niid Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Pirezidaantiin Honduraas duraanii Jo'aan Orlaandoo Hernaandees akka dabarfamanii kennan Yuunaayitid Isteets gaafachuu ishee hanga'oonni Honduraas himaniiru. Yuunaayitid Isteets pirezidaantii Honduraas duraanii yakka qoricha sammuu nama adoochuu daldaluutiin walqabatee kan barbaaddu yommuu ta'u, manni Jo'aan Orlaandoo Hernaandees magaala guddicha biyyattii Tegucigalpaa keessatti argamu poolisiidhaan marsamuun isaa gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Honduraas embaasii Yuunaayitid Isteets namoottan siyaasaa biyyattii qabamanii akka dabarfamanii kennaman gaafachuu isaa akka mana murtii muummee biyyattiitiif ibsan fuula Tiwiitarii isaanii irratti beeksisaniiru. Jo'aan Orlaandoo Hernaandees garuu maqaa hin dhoofne. Ji'a Majjii baranaa keessa seenaa Honduraas keessatti pirezidaantii dubartii jalqabaa kan ta'an Xiomara Castrotiin kan bakka bu'an Jo'aan Orlaandoo Hernaandees miseensa paarlaamaa Ameerikaa walakkeessaa Central American Parliament waan ta'aniif akka dabarfamanii hin kennamne mirga qabu jechuudhaan abukaatonni isaanii ammaanuu falmii jalqabanii jiru. Manni murtii haqaa muummee fi manni murtii olaanaa Honduraas wal ga'anii abbaa murtii gaaffii dabarsanii kennuu kana ilaalu ramaduudhaaf deemaa jiru. Abbaan alangaa Yuunaayitid Isteets bara 2019 magaalaa Niiwoork keessatti yakka qoricha qaama namaa adoochuu daldaluutiin walqabatee himannaa obboleessa isaanii irratti bane keessatti pirezidaantii duraanii Honduraas Jo'aan Orlaandoo Hernaandees itti dabaluun isaa gabaasamee jira. Pirezidaantichi garuu himannaa isaanii irratti dhiyaate hundumaa haalaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waaltaaleen seeraa bu'aaf hin hojjenne wal ta'uudhaan koomishina mirga namoomaaf saboota Afrikaa irratti Itoophiyaa himachuun ibsamee jira. Waaltaalee kana keessaa tokko kan ta'e Legal Action Worldwide waaltaa seeraa hojiirra oolchu ka sadarkaa addunyaa itti gaafatamtuu ka ta'an VOA'f akka himanitti dhiittaa mirga namaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan himata Itoophiyaa irratti dhiyaate rakkoo Afrikaaf furmaata Afrikaa barbaadu irratti ka fuulleffate ta'uu beeksisaniiru kunooti.
Waaltaan seera hojiirra oolchuuf hojjetu kan sadarkaa addunyaarra kanneen jiran miidhamtoota dhiittaan mirga namaa irratti raawwatameef deggirsa seeraa kennuudhaan beekama. Miidhamtoota kana bakka bu'ee falmuudhaan haqi akka mirkanaa'uuf falma. Waaltaan kun michoota isaa abukaatoolee dhaabbata seeraa Debbie Voice and Plimpton jedhamuuf kan Pan Afrikaa waliin ta'uudhaan komishina mirga namoomaaf uummata kan Afrikaa irratti Itoophiyaa himachuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Tigraay kanneen miidhaan irra ga'e waan isaan irra ga'e erga dubbisnee booda ragaaleef dhuga ba'umsa namootaa walitti qabuudhaan himannaa sana komishinichatti dhiyeessuuf maaliif akka filatan itti gaafatamtuun dhaabbatichaa Antooniyaa Melvii akkas jechuun ibsan. Well, it's an African problem and we should look to African solutions. The African Commission is a quasi-judicial. Dhimmi isaa furmaata Afrikaadhaan argachuu qabu rakkoo Afrikaati. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa aangoo murteessaa dhugaa ta'e kan hin qabaanne qaama seera hojiitti hiikuudha. Waggoota 10 oliif dhiittaa mirga namaaf yakkaawwan biyyattii keessatti raawwatamaniif hiika kennuudhaan dandeettii isaa ijaaraa jira. Kan inni hundaa'e Finfinnee keessatti waan ta'eefis faayidaa guddaa qaba jennee yaadna. Dhimma isaas biyya komishinichi keessatti hundaa'etti geessuu barbaanna. Itoophiyaan dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee hagas beekannaan kennine. Himannaa sana dhiyeessuuf bakki kun barbaachisaa ta'uusaa amanna. Yeroo ammaa himannaa sana dhiyeessuun barbaachisaadha isa jedhuuf komishinni Afrikaa baatii guraandhalaa 16 dhufaa jiru Finfinnee keessatti wal ga'a. Nutis kanarratti hundaa'uudhaan komishinichi yeroo kanatti Itoophiyaa irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuudhaan dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsu gaaffii dhiyeessuuf murteessinee jirra jedhan. Kaaba Itoophiyaa keessatti lolli erga jalqabee as gareelee wal fincilan maraan dhiittaa mirga namaa raawwatamuusaa komishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gabaasaalee kana dura baasaniin beeksisaniiru. Kun erga ta'e himannaan keessan maaliif mootummaa Itoophiyaa irratti fuulleffate gaaffii jedhuuf itti gaafatamtuun kun ennaa deebisan. No, we haven't, and we're very aware of the UN reports and other reports and that. Dhiittaa mirga namaa lammiiwwan kabiroo irratti raawwatame dagannee miti. Tokkummaa mootummootaatiinis ta'e dhaabolii kabiroodhaan himannaan qaamotii walitti bu'iinsa kana irratti hirmaatan irratti dhiyaate beekna. Maaliif mootummaa Itoophiyaa irraa jalqabe isa jedhuuf dhiittaan mirga namaa kun Itoophiyaa keessatti raawwatame. Akka seera jiruutti Itoophiyaan namoota nagaa biyya ishee keessa jiraniif eegumsa gochuuf dirqama guddaatirra jira. Haala wal fakkaatuun Itoophiyaan biyya ishee keessatti tarkaanfii waraanaa fudhatameefis hojii ishee ilaallatuuf itti gaafatama fudhachuuf dirqamatirra jira. Dhiittaa mirga namaa raawwatamu dhaabsisuuf itti gaafatamni guddaan akka irra jiru tuquudhaan akka itti gaafatamtu gochuuf fedhii keenya jedhan. Komishinni Afrikaa miidhamtoota cina dhaabbachuuf haala mijataa argateera ka jedhan Antooniyaa Melvii komishinicharraa murtii eegan akkas jechuun ibsaniiru. Well, we very much hope that the Commission will seize our case, that means recognise our case. Komishinichi iyyata keenyaaf beekannaa kennee mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatameef beekannaa kennee lammiiwwan isaa dhiifama akka gaafatuuf gaaffii nuti dhiyeessine ilaalchisee tarkaanfii hatattamaa ni fudhata jennee abdanna. Addunyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsi waan jiraniif jecha haalli Tigraay keessaa akka dagatamu hin barbaannu. Dhimmi kun haalli Tigraay keessaa ilaalcha akka argatu taasisa. Ejjennoo komishina Afrikaa agarsiisuufis akkasuma tarkaanfii fudhachuu ka dandeessisu carraa addaati. Inni ittaanu qabiyyee himannaa sanaa xiinxaluu yoo ta'u walitti bu'iinsi sun waan itti fufee jiruuf murtiin sun akkaan barbaachisaadha jedhan. Komishina mirga namaaf uummataa kan Afrikaa dabalatee waaltaaleen ardittii rakkoo Afrikaa keessatti uumamuuf furmaata kennuuf dandeettiin kan itti hanqatu jechuudhaan kanneen falman hedduudha. Murtii isaan kennan waraqaadhuma irratti waan barreeffamurra darbee biyyoota miseensota ta'an humna ittiin dirqisiisan qabaachuun isaaniif himannaaleen akkasii bu'aa qabaachuu isaanii shakkii keessa buusa. Itti gaafatamtuun waaltaa seeraa ka sadarkaa addunyaa Antooniyaa Malvii garuu kana jijjiiruun ka danda'amu waaltaalee kana qoruudhaan ta'a jedhu. Again, it's a really good question and one that we've been grappling, but we believe that if you don't keep testing... Kun gaaffii gaariidha. Dhimma qormaata keessa nama galchuudhas. Haa ta'u malee, waaltaaleen mirga namoomaa Afrikaa dhiittaawwan mirga namaa ilaalchisee deebii akka kennaniif yoo qormaati kennameef malee ofii isaanii fooyyessuu hin danda'an. Sanaaf deebii komishina Afrikaa irraa argachuun faayidaa qaba kan nuti jennuuf biyyoonni
waan dubbatamu dhaga'uu qabu. Haala cimina dhimmichaa ilaalchisee Komishinni Afrikaa mirga namoomaaf uummattootaaf manni murtii dhimmootii kana hoogganuuf aangoo qabaachuusaa dagachuu hin qabnu jedhan. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa waggoota 35 har'aa kan hundaa'e waaltaa miseensota biyyoota Afrikaa 11 qabuuti. Mirga namoomaaf uummattootaa cimsuuf eegsisuuf itti dabalees chaartarii Afrikaa hojiitti hiikuuf waaltaan aangoo qabu biyyoonni himatamanii ennaatti dhiyaatan kun yeroo lammataati. Kana dura waggaa 10 dura Liibiyaan seeraan ala nama deddeebisuuf yakka gabrummaa waliin walqabateen himatamteetti. Mootummaan Itoophiyaa himannaa amma dhiyaate ilaalchisee deebii yoo qabaate jechuudhaan biyya keessaaf ala kanneen jiran aangawoota dhimmisaa isaan ilaallata jennu dubbisuuf yaaliin goone milkoofnee jechuudhaan waahilli keenya afaan Amaaraa Habtaamu Siyyuum gabaaseera. Naannoo addunyaarraa namoonni hedduun buna dhuguu jaallatu. Haa ta'u malee jijjiiramni qilleensaa biqiltuuwwan bunaa miidhan waan jiruuf haalli buna argachuu yaaddessaa ta'ee jira. Hayyoonni saayinsii London keessaa qonnaan bultoota Afrikaa keessaa waliin ta'uudhaan furmaata arguuf hojjetaa jiran. Gabaasaa Henry Ridgewell jaalannee dhiyeessa. Mana ededisaa of ilaallee irraa hojjetamu keessa dhaabbatanii ala arguun danda'amu keessatti biqiltuu adda addaa dhaabaman kan New Botanic Garden jedhamu jira. Mana sanaan ala qilleensi qabbanaawaa akka cabbiiti. Manicha biqiltuun keessatti dhaabame sana keessa immoo ho'aa fi hurka bishaanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman akka lalisan gochuun bosona fakkeessee jira. Iddoo kanatti qorannaa buna irratti gaggeeffamu kan hoogganan Aaron Davis akka jedhanitti. This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste. Inni kun buna Arabikaa jedhama. Nutis isa kana filanna. Iddoo adda addaatti bitannee kan dhugnu kana. Akkasumas manatti danfisnee kan dhugnus isuma kana. Dhandhama baay'ee gaarii qaba. Buna addunyaa irratti dhugamu 100 keessaa harki 60 isuma kana. Gosti bunaa biraan iddoo kana jiru buna roobostaa jedhamu. Biqiltuu buna sakaanii irraa baalli isaa gurguddaadha. Buna addunyaan fayyadamu 100 keessaa harka 40 qabatee jira jedhan Davis. Biqiltuu bunaa Arabikaa fi roobostaa dhaabuun jireenya uummata guutummaa Afrikaa, Ameerikaa kaabaa fi Eeshiyaa keessaaf deeggarsa guddaa qaba. Garuu sababaa jijjiirama qilleensarraan kan ka'e sodaa jala jiru jedhan Davis. In some cases, yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall. But in some cases, as we've seen in Ethiopia, yeroo tokko oomishi argamu akkaan gadi bu'a. Sababiin isaas ho'i qilleensaa dabaluun yookiin roobni hanqaaquun kun ni mudata. Garuu yeroo tokko immoo akka Itoophiyaa keessatti arginetti oomishni bunaa guutummaatti manca'ee mukni bunaas gogee bada. Kanaaf furmaanni isaa bosona Afrikaa dhiyaa keessa fagaatanii seenuun buna dhaabuu ta'uu malaa jedhanii gosa bunaa gara 130 ta'antu jira. Garuu hundumtu dhandhama gaarii qabu jechuu miti jedhan. Deebisiif gareen isaaniin hoogganamu Seeraaliyoon keessatti gosa bunaa cal jedhee daggala keessatti biqilu Stenophila jedhamu argataniiru. And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because it matches Arabica in terms of its Inni kun ho'a hamaayyuu kan dandamatudha. Dhandhamisaas akka buna Arabikaa sana gaarii fakkaachuunsaa immoo qalbii nama hawwata. Rakkoo jijjiirama qilleensaa jiru kana keessatti gosti bunaa yoo dhaabame daldalaaf abdii kennan kanneen Laayiberikaa fi Yujendas jedhaman jiru jedhaniiru. That has low yields and very small beans, but it has an amazing taste. Oomishni kennan gad bu'aa akkasumas iji buna kanaa baay'ee xixiqqaadha. Garuu dhandhamni isaa kan ajaa'ibaati. Namoonni hangi tokko dhandhamni isaa warra kaaniirra caala jedhanii amanu. Bara darbe jechuun 2021 Miilaan Xaaliyaanii keessatti dorgommii namoota buna danfisan gidduutti gaggeeffameen Awustiraaliyaa irraa Hugh Kelly buna Yujendas jedhamu danfistee badhaasa sadarkaa 3ffaa argatteetti. Milkaa'ina Keeliin argatte kun gosa bunaa hin beekamin jiran gama beeksisuun waan haaraa argamsiisa abdii jedhu qabu qorattoonni.
gareen London keessatti qonnaan bultoota Afrikaa waliin hojjetaa jiru kun ija bunaa haaraa ba'an kan dhaabuudhaan gabaarra akka oolchan gochaa jiru. Piroojeektii Ugaandaa keessaa kan hordofan Kaatiriin Kiwike akka jedhanitti. What requirements do they need? How do we boost its productivity instead of it being dominated? Ulaagaa akkamii guutuu nu barbaachisa? Attamitti oomisha bunaa guddisuu dandeenya? Gosa bunaa lamarratti qofa irra jireessaan gargaaramuu mannaa gosa bunaa isaan kaan gatii maalii akka qaban ilaaluuf carraa qabnaa jedhan. Gosti bunaa Laayiberikaa jedhamu waggaa kana keessa hedduminaan Ugaandaarraa gara Awurooppaatti ergamaa abdii jedhutu jira. Kunis jedhu qorattoonni qonnaan bulaadhaa fi galii maallaqaa walirraa hin cinne argamsiisuun akkasumas kanneen immoo buna dhuganiif dhandhama haaraa fi gammachiisaa ta'e argamsiisuuf jira jedhu. Qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sin affeerra. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Daawwaa Hoxxeessaa taphataa sarara duraa Itoophiyaati. Tapha waancaa Afrikaa baranaa irratti galchii tokko biyyaaf kan argamsiise ta'uu taphataa kana irratti muuxannoo kubbaa miilaa biyya alaa qabaachuu dhabuun keenya qabxii gaarii argachuu nu danqee jedha. Amma garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaaf ka taphatu Daawwaan waa'ee jireenya isaaf jiru kubbaa miilaa itti jiru laalchisee waan jedhe daran qabaa. Galmoo Daawwit Adaamaarraa haasofsiiseera kunoo. Daawwaa Hoxxeessaa kan dhalatee guddatee godina Gujii Lixaa magaalaa Qarcaatti. Dargaggoon garee biyyaalessaaf sarara duraarra taphatu kun haala dhalootaa guddisaa fi muuxannoo kubbaa miilaa irratti qabu BOF addatti dubbateera. Kubbaa miilaa taphataa guddadhe mana barumsaattis akkasuma ollaa keessatti taphachaa guddadhe. Maatiin koo maatii baay'ee jaalatamaa ta'edha. Abbaan koo ijoollee baay'ee qabu. Maatii jaalatamaa ta'e keessatti kan guddadhe. Gara kubbaa miilaatti hoggaa dhufu maatiin koo naa eeyyamu ture kubbaa miilaa akka taphadhu. Barumsaan akka itti fufu barbaada ture. Obboleeyyaan koo kana hangafootni kootis barumsaan sadarkaa guddaarra waan dhaqqabaniif biyyaanaaf akka isaaniitti akaanis barumsaan itti fufu barbaadu ture. Ani immoo kubbaa miilaa qofa taphachuu kan barbaadu. Hanga kutaa 9tti osoo isaan hin barbaanne ani isaan dhokadhaa. Qophaa kootti dirreerra ba'aa ijoollee qabadhaa dirree ba'aa shaakala adda addaa hojiidhaan akkasanii maatii fuula rakkisaa allee dhokadhaa kubbaa miilaa taphachaa akkasaniin argame maatiin koo garuu kubbaa miilaa taphachuu hin barbaadu ture. Barumsaanis itti fufee sadarkaa guddaa nama dhaqqabu ture. Hanga kutaa 9ttis sadarkaadhaan deeme taphataa barataa cimaa ture waggaa sanaanis gaasii dhaqqabe. Daawwaan yeroo kana abbaan isaa jaalala ani tapha kubbaa miilaaf qabu ni qeequ turanii jedha. Obbo Hoxxeessaa fiigichatu ta'e gaariidha jechaan irra akka inni barnoota isaarratti xiyyeeffatu gorsuunis turaan. Har'a yeroo ta'e ammaa sadarkaa kanarra geessisee argan maal siin jedhu ture? Baay'ee gammadu abbaan koo hiriyoota obboleeyyaan kootis baay'ee gammadu. Moora abbaan koo immoo akkuma magaalaa keenyaatti hoggaa katamaa keessa baay'ee deemus abbaa daawwaa maal waa isaan jedhanuuf gammachuu guddaa itti dhaga'amisan. Mucaan kee akkas na boonsee kubbaa miilaa akkas dhorkaa ture maali jedha. Inni immoo wanti guddaa inni barbaadamu guyyaa takka miidiyaarra baay'ee waasi tolche mara achirra haasa'uu barbaadaa naan jedha amma.
Maatiin koo horii baay'ee waan qabaniif horii tiksina. Haadhas abbaas waan hundumaan gargaara ture maatii. Aannan immoo damma jaallatta? Aannan jaalladha. Aannan baay'ee jaalladha. Taphataan sarara duraa Dawaa Wuxxeessaa utuu barnoota sadarkaa lammataa baratuuti gara kubbaa miilaa taphachuutti kan fuulleffate. Jalqaba kilabii kubbaa miilaa Nagallee Booranaaf sanbooda kilabii Simmintoo Diree Dhawaaf itti fufees garee biyyaalessaa kan ganna 17 gadiif filatamee tapha gaarii erga agarsiiseen duuba kilaba Qiddus Goorgisiif achi Adaamaadhaaf sanbooda Hadiyyaa Hosaanaaf amma immoo kilabii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti deebi'ee taphataa jira. Adaamaan namjateera akka Oromiyaattis kilabii isa guddaadha. Achi keessatti taphachuu godhin baay'ee gammachuun dhaga'ama. Waan mijateefis deebi'een Adaama taphachuu kan barbaade. Kilabii kanaaf waan guddaa tolchee dabaruu barbaadaanis. Dawwaan amma garee biyyaalessaa Itoophiyaaf sarara duraarra taphata. Baranas garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin gara Kaameruunitti malee tapha waancaa Afrikaa irratti galchii tokko biyyaaf galmeessee jira. Qabxiin garee biyyaalessaa Itoophiyaa tapha kanarratti argame maaliif akkas ta'ee gaaffii jedhuufis deebii ittaanu kana kenne. Toornaamentii tapha akkamitti taphatamaa Pirimeer Liigii tapha akkamitti taphatamaa waan jedhu muuxannoo san nuti hin qabnu bitaa. Akka biyya alaa tapha piroofeshinaalaatti waggaa fudhannee taphattoonni keenya baay'een gareen biyya alaa kana hin jiran bitaa. Isaan piroofeshinaal taphattoota piroofeshinaala qabanii muuxannoo achiin qabatanii dhufan immoo asirra calaqqisiisan. Nuti immoo taphattoota biyya keessaa qofa qabna. Taphnis nuti sammuu keenya keessa tapha biyya keenyaa qofa muuxannoo achirraa nu fudhanne. Akka nama tokkotti tapha piroofeshinaal ta'e taphachuu akka qabnu achi muuxannoo nu fudhannu isa guddaan isa kana. Achi booda immoo fiizikaala irratti hojjechuu akka qabnu. Fiizikaalaa fitneesiidhaan waliin arginu waasa irratti baay'ee hojjechuu akka qabnu wanni guddaa muuxannoo nu fudhanne. Kanaafis jedha Dawwaan taphattoonni Itoophiyaa keessa jiran daangaa lana darbanii taphachuun biyyaaf qabxee argamsiisa waan ta'eef warri kubbaa miilaa taphatan marti waan kana irratti xiyyeeffachuu malanii jedhe. Karoonni kiyyaa akka taphataa tokkotti yaa'u piroofeshinaala ta'ee gara biyya alaatti ba'ee sadarkaa guddaarra dhaqqabudha karoonni jedhanii guddaan. Beeraa budinittis biyya kootti bakka bu'ee eeggaa taphadhu biyya koo bakka guddaarratti sadarkaa guddaarratti mul'isiisu. Inni gosa roobee kiyya guddaa isa kan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo gama Feesbuukii, raadiyoo akkasumas televiziyoonaan qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya Nigusuu Taamiree akkasumas miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Tigisti Gammeetii kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.